Tolee, kam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education Tuubii. Har'ammoo kan wajjin ilaallu maatimaatiksii kutaa 9 chapter 1dha kan wajjin ilaalla jechuudha. Unit 1 maal jedha? Further onset jedha jechuudha. Further onset jedha. Okay. Activity 1.1 wajjin ilaalla. Activity 1.1 wajjin ilaalla jechuudha. Define a set in your own words jedha. Jecha mataa keetiin seetii jechuun maal jechuu akka ta'e ibsi jedha. Akkuma beekamu gaa seetii jechuun maal jechuudha? Tuuta jechuudha. Tuuta jechuudha. Seetii jechi jedhu kuni afaan Oromootti tuutaa jechuudha. Tuuta waan tokko jechuudha. Gurmaa'insa waan tokko jechuudha. Gurmaa'insa waan tokko jechuudha. Tuuta jedhamee isa kutaa 7ffaa irratti barattanidha jechuudha. Tuuta. Gaaffii jalqabaa kanuma gaafa bira dabarru gaaffii lammaffaan immoo maal jedha? Which of the following are well defined sets and which are not? Justify your answer jedha. Kanneen armaan gadii keessaa kamtu sirriitti ibsamee seetii ta'e, kamtu immoo sirriitti hin ibsamne jedha. Kanaafiyyuu irra kan jiru collection of student in your class jedha. Walitti qabama barattoota kutaa kee keessa jiranii. Kutaa kee keessan keessa barattoonni jiranii barattoota murtaa'oodha. Kana jechuun 50 ta'uu danda'u, 100 ta'uu danda'u, amma ta'e ta'uu danda'u, garuu lakkoofsaan murtaa'aadha. Lakkoofne bira ga'uu ni dandeenya jechuudha. Kanaafi well defined jennee haasa'uu ni dandeenya jechuudha. Well defined jennee haasa'uu ni dandeenya. Determine gochuu sababii dandeenyuuf lakkoofsaanii jechuudha. Biirratti hin argamu collection of beautiful girl in your class jedha. Ijoollee durbaa kilaasii keessan keessaa baay'ee bareedanii collection isaanii walitti qabama isaanii jedha. Kun well defined ta'uu dhiisuu danda'a. Maaliif kani nama tokkotti bareedaa ta'e nama kan biraatti immoo bareedaa ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf well defined jechuu hin dandeenyu. Seeraan jiru collection of consonant of English words or alphabet jedha. Alphabetii qubee Ingiliffaa dubbifamaa qubee dubbifamaa Ingiliffaati jechuudha. Qubee dubbifamaa Ingiliffaa kanas lakkoofsaan kaa'uu ni dandeenya baay'ina isaanii jechuudha. Kanaaf determine gochuu sababii dandeenyuuf well defined set jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. Well defined set jennee waamuu ni dandeenya. Dirra ni jiru collection of hard working teacher in school jedha. Kunis lakkoofsaan wanta nu ibsuu dandeenyudha. Wanti nuyi lakkoofsaan ibsuu dandeenyu seetii keenya jechuudha. Seetii keenya ta'uu ni danda'a jechuudha. Seetii ta'uu ni danda'a jechuudha. Ittuma fufnee gaafa laallu a set is a collection of well defined objects or elements. Seetii jechuun well defined kan ta'edha. Well defined of elements. Fakkeenyaaf seetii A jira yenna jennee seetii A kuni elementii amma kana qaba jennee 1 2 3 jennee inni nuyi barreessinu kuni well defined dha jechuudha. Maaliif determine gochuu ni dandeenya yookiin lakkoofsa isaa kana bifa namaa galuu danda'u yookiin immoo bifa nuyi determine yookiin immoo bifa madaaluu danda'u waan qabuuf jechuudha. Atunuu madaalamuu hin danda'u ta'eeti maal jechuu hin dandeenyu well defined jechuu hin dandeenyu jechuudha. Well defined jechuu hin dandeenyu jechuudha. When we say a set is well defined, we mean that if an object is given, we are able to determine whether the object are set in the set or
not. Determine gochuu dandeenya taanaan seetii ta'a. Determine gochuu hin dandeenyu taa'ee jennaan immoo seetii ta'uu hin danda'u jechuudha. Okay. Note: sets are usually denoted by capital letter like A, B, C, X, Y, Z. Yeroo kamittiyuu seetiin maaliin bakka buufnaa? Qubee gurguddaadhaan barreessina jechuudha. Qubee gurguddaadhaan barreessina jechuudha. Akka asirraa argaa jirtan kana qubee gurguddaadhaan barreeffamu jechuudha yeroo hundumaa seetiin. Seetii yeroo hundumaa qubee gurguddaatiin barreeffamu jechuudha. The elements of a set are represented by small letters like A, B, C, X, Y, Z. Elementoonni isaanii elementoonni seetii keessatti argaman immoo maaliin barreeffamu? Qubee xiqqaatiin barreeffamu jechuudha. Small letteriitiin barreeffamu. Kana jechuun amma fakkeenyaaf A'ni miseensisaa B, C, D dha inni ta'e elementoota isaa kana maaliin barreessina? Qubee xixiqqaa kanaan barreessina jechuudha. Garuu seeticha immoo maaliin barreessina? Qubee gurguddaatiin barreessina jechuudha. Qubee guddaatiin barreessina jechuudha. If A is an element of set A, A xiqqooni elementii seetii A'ti. We say that A is belongs to A. A small is belongs to A. Kana jechuun seetii A'ni miseensa A qabaa jechuudha. Yookiin immoo bifa simbooliitiin mathematical expressioniitiin gaafa barreessinu epsilonii jedhamti jechuudha. Isiin kuni jechuudha. Isiin kuni epsilonii jedhamtee waamamti jechuudha. Bifa mathematicaliitiin gaafa barreessinu jechuudha. The Greek symbol epsilon is used to denote the phrase belongs to. Keessatti argama isa jedhu sana bakka bu'a jechuudha. Epsiloniin. Thus we write A is belongs to A if A is member of the set of A. As jirra jechuudha. A'ni maal keessatti argama jennee waamna? A small is belongs to A cap set A jennee waamna jechuudha. A capitaliin maal mul'isa isiniin jedheera? Seetii mul'isa. A smalliin immoo elementii achi keessatti argamu sana mul'isa jechuudha. Elementii achi keessatti argamu sana mul'isa jechuudha. Akkuma kana immoo if B is not an element of set A, we write that B is not belongs to A jennee waamna yookiin immoo dubbisna jechuudha. Gaafa dubbisnu B does not belong to set A jennee waamna jechuudha. Set A jennee waamna jechuudha. Asirraa akkuma arginu kana asirraa akka arginu A'ni set A keessatti argama jechuudha. Miseensa A'uti miseensa tuuta A'ti jechuudha. Baan immoo miseensa tuuta A miti jechuudha. Kanaaf baan ala jira, A'ni immoo keessa jira jechuudha. A'ni immoo keessatti argama jechuudha. Kanaaf egaa A is belongs to set A jennee waamna jechuudha. B is not belongs to A set A jennee waamna jechuudha. Set A jennee waamna. Akkasitiin waamuu ni danda'ama jechuudha. Example jira. Example kana wajjin hojjenna jechuudha. Example wajjin hojjenna jechuudha. Example 1. The set of students in your class is well defined set since the elements of the set
are clearly known. Barattoonni kilaasii keessatti walitti qabamanii well defined yookiin immoo haala gaariitiin ibsamuu ni danda'u. Sababiin isaa baay'inni barattoota kilaasii keessatti argamanii murtaa'aadha, beekamaadha waan ta'eef jechuudha. Biirra jira. Biin immoo maal jedha? The collection of kinds in your school. Kind gaafa jedhamu gosa jechuudha. Gosa barattoota mana barumsaa keessa jiranii adda baasetus ni jedhame. Kun cima jechuudha. Kun kana jettanii adda baasuu hin dandeessan waan ta'eef jechuudha. Kanaaf immoo it is not well defined. Kanaaf maal miti seetii ta'uu hin danda'u jechuudha. Seetii ta'uu hin danda'u jechuudha. Sirra jira. Consider G as a set of vowel letter in English alphabet. Gini seetiidha. Seetiin sun immoo maal of keessatti qabata? Qubee dubbachiiftuu Ingiliffaa of keessatti qabata jechuudha. Qubee dubbachiiftuu Ingiliffaa of keessatti qabata. Qubeen dubbachiiftuun immoo eenyu fa'i? Eedha, iidha, eedha, uudha, oodha jechuudha. Warri kun hundumti isaanii miseensa eenyuti? Miseensa seeti jiiti jechuudha. Seeti jiiti jechuudha. Garuu biin immoo miseensa maalii miti? Miseensa seeti jii miti jechuudha. Kanaaf akkamittiin mul'isna isaa? B is not member of G or B is not belongs to G jennee waamna jechuudha. Not belongs to G jennee waamna jechuudha. Not belongs to G jennee waamna. Haala kanaan ibsina jechuudha. Haala kanaan ibsina. Isa miseensa hin taane immoo haala kanaan ibsina jechuudha. Baanii miseensa gaamitii, tuuta gaamitii, akkasumas aan, oon, iin miseensa eenyuti jechuudha? Miseensa tuuta gaatii jechuudha. Miseensa tuuta gaatii jechuudha. Ittuma fufnee gaafa ilaallu example 2, suppose that A is a set of positive even number. Maaludha? Positive even numberidha. Even jechuun lakkoofsa guutuu jechuudha. Lakkoofsa guutuu ta'e jechuudha. Lakkoofsa lamaaf hiramuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf 4, 6, 8 warreen kanaanii even jennee waamna jechuudha. Even jennee waamna. 9 warreen akkasii kana 3, 5 warreen akkasii immoo oodii jedhamu. Maaliifii lakkoofsa lamaa haftee malee hiramuu sababii hin dandeenyeef jechuudha. Maal jedhagaa? Suppose that A is set of positive even number. Tuuti aanii lakkoofsa positivii ta'ee lakkoofsa guutuu ta'e immoo of keessatti qabatee jira jedha. Kanaafi simboolii kana fayyadamiiti bakka duwwaa armaan gadii guutii jedha. Bakka duwwaa armaan gadii guutii jedha. Kanaaf fooriin positiviidha, akkasumas even numberidha jechuudha. Even numberidha. Kanaaf mallattoo kamtu guutama? Mallattoo miseensaa guutama jechuudha. 5 lakkoofsa positiviiti. Garuu immoo maal miti? Evenii miti. Eveniin lakkoofsa lamaaf hiramuu danda'udha waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu naatti member mallattoo kanatu guutama jechuudha. Then siin immoo maalidha? Lakkoofsi kun lamaaf hiramuu danda'a. Eveniidha. Garuu immoo maal miti? Positivii miti jechuudha. Kanaafi naatti belongs to isa jedhu guunna jechuudha. Kanas haala kanaan itti guutaa deemuu ni dandeenya jechuudha. D bukkee gaafa dhufnu 0 miti miseensa aati jechuudha. Maaliifii? Positive even number jedha waan ta'eef. 0 positiivis negatiivis miti jechuudha. Akkasittiin hojjechuu ni dandeessu. Positive even number is include jedha. Solution isaa gaafa ilaaltan gidda bartanii 2, 4, 6, 8 jedhee itti fufa jechuudha. Kanaafiyyuu asirraa ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Solution isaa asuma majjenneedha. Salphaadha jechuudha.
exercise 1.1 hojjenna. Exercise 1.1. Which of the following is well defined set? Kanneen armaan gadii keessaa kamtu well defined yookiin immoo haala gaariitiin ibsame seetii ta'ee jedha. A collection of all boy in your class jedha. Walitti qabama ijoollee dhiiraa kilaasii kee keessatti argamanii. Kuni lakkoofni adda baasuu ni dandeenya waan ta'eef well defined jechuudha. Well defined jechuudha. Well defined jechuudha. Biin immoo a collection of efficient doctors in Black Lion Hospital jedha. Efficient ga'umsa isaanii irratti hundaa'e waan ta'eef inni kun ga'umsa qaba, inni kun ga'umsa hin qabu jennee waan deetermaan gochuu dandeenyu miti nuyi ijaan ilaalle. Kanaaf kun maal miti? Well defined miti jechuudha. A collection of all natural number less than 100. Kuni well defined dha. Lakkoofsa kana natural number ta'e kan dhibbaa gadi ta'e tarreessuu dandeenya jechuudha. Tarreessuu dandeenya jechuudha. Natural number akkuma isin beektanii lakkoofsa tokko ka'ee gara positive infinity tti deemudha jechuudha. Tokko ka'ee gara positive infinity tti kan deemudha jechuudha. Tokko ka'ee gara positive infinity tti kan deemudha jechuudha. Kanaaf lakkoofsa kana maal gochuu ni dandeenya? Tarreessuu ni dandeenya waan ta'eef well defined dha jechuudha. Gaaffii diira jira. The collection of songs by artist Xilahuun Gessasee. Sirba Xilahuun Gessasee baasee collection isaa walitti qabama isaa jira. Kunis wanta nuyi lakkoofne bira ga'uu dandeenyudha waan ta'eef maalodha jechuudha? Well defined dha jechuudha. Gaaffii lammaffaarra jira. Let A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insert the appropriate symbol. A is member or not member in the blank space. Kanneen armaan gadii kana keessaa maal bakka buusi jedha. As keessa ilaalte miseensa moo miseensa miti waan jedhudha jechuudha. 5 as keessatti argama waan ta'eef memberii isaati jechuudha. Kanaaf mallattoo kamtu gala? Mallattoo miseensaatu gala jechuudha. Mallattoo miseensaatu gala jechuudha. 8 tuuta kana keessatti argamu. Seetii kana keessatti argamu. Kanaaf maal hin galu? Mallattoo miseensaa hin galu. Mallattoo miti miseensaatu gala jechuudha. Akkuma kana 0 kana keessatti argamu. Kanaaf miti miseensa gala jechuudha as keessas. Miti miseensatu gala jechuudha. Ammas itti fuftanii yenna ilaaltanii 4 as keessatti argama. Kanaaf mallattoo miseensaatu gala jechuudha. Itti fufees 7 kana keessatti argamu. Kanaaf mallattoo miti miseensaatu gala jechuudha. Mallattoo miti miseensaatu gala jechuudha. Barumsi keenya irraa kana fakkaata ture. Chaanaalii koo Oromiyaa Education Tuubii subscribe, like, share gochuun dagatinaa siin jira. Waan dhaggeeffataniif baay'ee galatoomaa.